Gaachanni sabaa waboon zoonii baha Oromiyaa aanaa Ancaar keessatti waboon zoonii lixa Oromiyaa baha Wallaggaa iddoowwan afuritti tarkaanfii ilaaleessaa fi cimaa ta'e waraana PP irratti fudhachuun loltoota PP hedduu ajjeesee madeessuun meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatee injifannoo boonsaa argachuu beeksise. Godina Arsii bahaa aanaa Gunaa keessatti waraanni mootummaa PP ajjechaa maatii nama tokkoo namoota 5 bakka tokkotti ajjeesuun gocha suukanneessaa raawwachuu himan. Godina Arsii aanaa Roobee keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP hawaasa nagaa namoota 2 ajjeesuu fi namoota 3 achi buutee dhabamsiisuu himan. Hagayya 13/2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Godina Arsii bahaa aanaa Gunaa keessatti waraanni mootummaa PP ajjechaa maatii nama tokkoo namoota 5 bakka tokkotti ajjeesuun gocha suukanneessaa raawwachuu himan. Bal'ina oduutiif jaal duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Arsii bahaa aanaa Gunaa gandaree Arbaa bakka Xoosee jedhamtu keessatti hagayya 5/2026 halkan toora sa'aatii 3tti caasaaleen gandichaa mana qonnaan bultootaa cabsanii seenuun namoota nagaa jumlaan ajjeesuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Namoota caasaalee gandichaa kanaan ajjeefaman kanneen keessaa maatii abbaa tokkoo kan ta'an abbaa isaanii faana namoonni 4 bakka tokkotti ajjeefamuu jiraattonni gandichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Maqaan namoota ajjeefamanii kanneen miidiyaa walabummaa Oromiyaa qaqqabe Ibroo Rashaad Unjuu, Shaaroo Nuuraa Unjuu, Sa'iid Huseen Unjuu fi Rashaad Unjuu Ayyaanaa kanneen jedhaman abbaa isaanii waliin bakka tokkotti ajjeefamuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf addeessaniiru. Maatiin bakka tokkotti ajjeefaman kunneen yakka dalagan kan hin qabne yommuu ta'an loltoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP kunneen sababa isaan Oromoo ta'an qofaaf Oromummaa isaaniitiin yakkanii maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhu itti maxxansanii gocha gara jabeenyaa kana akka irratti raawwatanii jiran itti dabaluun ifoomsaniiru. Gaachanni sabaa waboon zoonii baha Oromiyaa aanaa Ancaar keessatti waboon zoonii lixa Oromiyaa baha Wallaggaa iddoowwan afuritti tarkaanfii ilaaleessaa fi cimaa ta'e waraana PP irratti fudhachuun loltoota PP hedduu ajjeesee madeessuun meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatee injifannoo boonsaa argachuu beeksise. Gabaasni oduu tanaa akka itti aanutti dhiyaata. Abdiin sabaa waboon zoonii baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Ancaar keessatti tarkaanfii ilaaleessaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Irree fi gaachanni sabaa waboon zoonii baha Oromiyaa hagayya 13/2026 godina Harargee lixaa aanaa Ancaar araddaa 24 keessatti tarkaanfii loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen waraana PP 5 battalatti ajjeesee 3 madeessuun meeshaalee waraanaa qawwee akaamaa 3 rasaasa akaamaa 100 fi 80 hidhannoo 4 fi gumbii 6 duwida loltoota PP irraa hiikkatee injifannoo galmeessuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera. Ittuma fufuu waboon zoonii lixa Oromiyaa baha Wallaggaa iddoowwan afuritti tarkaanfii akka bakakkaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhachuun injifannoo argachuu beeksise. Irree fi gaachanni sabaa waboon zoonii lixa Oromiyaa ganama har'aa hagayya 13/2026 godina baha Wallaggaa bakkeewwan 4 aanota akka Jimmaa Arjoo, Nunnuu Qumbaa, bulchiinsa magaalaa Adaree fi bakkeewwan 2 kanneen biroo keessatti tarkaanfii akka bakakkaa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhachuun waraana PP hedduu du'aa fi madoon adabee loltoota waraana PP 37 fayyattii harkaan qaqqabee qawwee hedduu hiikkachuun injifannoo argachuu ajajaan waboo bakkichaa ibsaniiru. Tarkaanfii ilaaleessaa fi cimaa waboon waraana PP irratti fudhate kanaan meeshaalee waraanaa qawwee akamaa 45, qawwee boodatti hafoojjaa, rasaasa akaamaa hedduu fi hidhannoolee hedduu akkasumas qophiilee waraanaa gosa garaagaraa duwida loltoota waraana PP irraa hiikkachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessatti diina ilmaan Oromoo ta'an irratti fudhatu daran cimee itti fufaa injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Godina Arsii aanaa Roobee keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP hawaasa nagaa namoota 2 ajjeesuu fi namoota 3 achi buutee dhabamsiisuu himan. Bal'ina oduutiif jaal duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Arsii bahaa aanaa Roobee ganda Saddiiqaa Qarsaa iddoo Ganbiraa jedhamtutti hagayya 6/2026 waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP hawaasa nagaa namoota 2 ajjeesuun namoota 3 ammoo achi buutee dhabamsiisanii jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf himan.
namoota ajjeefaman kanneen maqaan isaanii miidiyaa walabummaa Oromiyaa qaqqabe gosaa tolchaa fi hullee sultii kanneen jedhaman waraana mootummaatiin kan ajjeefaman yommuu ta'u kanneen achi buuteen isaanii dhabamsiifame immoo Gaardoo Addunyaa, Tombolaa Taaddalaa fi Haaji Abdurramaan Sultii kanneen jedhaman ta'uun ibsameera. Oduu birootiin godina Arsii Bahaa Aanaa Martii ganda Goraa Silingoo iddoo Husaa jedhamtutti waraanni mootummaa naftanyaa Bilisiginnaa PP maqaa sakattaa waboo jedhuun bobbaatee uummata nagaa horii isaa tiikfachaa jiruun waraana bilisummaa Oromoo bira deemtan jechuun reebicha hamaa irratti raawwatanii harkaa fi miila isaanii caccabsuun ajjeefneerra jedhanii biraa deemuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf eeraniiru. Namoonni reebichi hamaan irratti raawwate kunneenis maqaan isaanii Immuu Amaanoo fi Bashaadduu Turii kanneen jedhaman ta'uu jiraattonni itti dabaluun addeessaniiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.